xiyyeeffannaadhaan dargaggoonnii fi dubartoonni fayyadamoo akka ta'an barbaadamee carraa hojii ogummaan durfamu hojiirra oolchuudhaan milkaa'inni argame jennee ilaalla. Sababni isaa intarpiraayiziidhaan gurmeessine yoo hojiitti galchinu muuxannoo kanaan dura jiruun diigamuu hin jira, milkaa'uu dhabuu hin jira. Bifa garaagaraatiin intarpiraayizoonni ijaaraman bittinnaa'utu ture jira. Isa kana hambisuudhaaf carraa hojii ogummaan durfamu jechuun namoonni intarpiraayiziidhaan gurmaa'anii hojii oomishaa yookaan tajaajilaa keessa galanii jiruu isaanii gaggeeffatan akka isaan ogummaa irratti hundaa'anii bu'a qabeessa ta'an hojii hojjetan sanaan ogummaa leenji'anii bu'a qabeessa ta'an gochuu irratti hojjechaa turre jechuudha. Bifa kanaan leenjiiwwan gaggabaaboo bal'inaan kennaa turre jira. Leenjii gaggabaaboon kenninu kun namni ogummaa'ee ogeessa ta'ee hojii hojjetu keessatti qulqullina hojiisaa akkasumas saffinaan oomishee bu'a qabeessa akka ta'uuf baay'ee gargaaree jira. Isa qofaa miti adeemsuma gurmiin keessa darbamee gurmaahamu adeemsa hedduu qaba. Bu'aa bahii hedduu qaba. Bu'aa bahii hedduu kana keessa akkamiin darbee akka gurmaa'u qabullee eessatti ulaagaa maal guuttatee liqii argatee bakka oomishaa argatee bakka gurgurtaas mijeeffatee yoo oomishus ogummaa akkamiitiin hojjetee akka milkaa'uu danda'u leenjii intarpirinarshiippii dabalatee leenjii teknikaa leenjii ogummaa teknikaa namoota hedduu leenjisuu dandeenyee jirra. Kanaan intarpiraayizoota walumaa galatti akka Oromiyaatti godinaalee fi magaalota walitti daballee intarpiraayizii 1,182,989 intarpiraayiziin 1,182,989 jennu kun miseensota hedduu of keessaa qaba jechuudha. Nama hedduutu walitti dhufee gurmaa'a keessaa baadiyyaa irratti lakkoofsa guddaatu walitti dhufee gurmaa'a hojii qonnaa kan fakkaatan irratti bobba'uudhaaf albuuda hojii albuudaa irratti illee bobba'uuf namoota hedduu intarpiraayiziin tokko miseensa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Magaalaa irrattis taanaan intarpiraayiziin tokko miseensa 5, 3, 7 of keessaa qabullee jira. So bifa kanaan miseensatti yoo finni ilaallu hanga nama miiliyoona 2.2 ta'utu carraa kan argate jechuudha. Gurmaa'ee intarpiraayizii 1,182,982 hojii keessa galee jira. Godinaaf magaalaatiin facaatii isaa yoo ilaallu baay'inaan aanolee irratti namni kan carraa hojii uummate. Magaalota irratti intarpiraayizii 40,579 qofa kan carraa hojii uummate jechuudha. Kun miseensaan yoo ilaallu miseensa 335,035 qofa. Kanaaf ammallee magaalaa irratti hojii baay'eetu hojjetamuu qaba jechuudha. Magaalli madda dinagdeeti. Dinagdee hedduu gosa hedduutiin carraa hojii uumuu danda'u baay'eetu jira. Garuu dargaggeessi magaalaa keessa jiru sababa aadaa hojiitiin haa ta'uu, hojii filachuutiin haa ta'uu, waan baay'een xaxamee carraa hojii baay'ee uumuu irratti ammallee hinaafaa jechuudha. Kan duriirra fooyya'insa qaba. Lakkoofsa intarpiraayizii yoo ilaalle baay'ee gaariidha. Miseensaan garuu xiqqaadha. Ibin lakkoofsuma intarpiraayizii illee kanaa ol deemuu qabna jechuudha. Nus karoora hiixannee karoorsinee hojii guddaa hojjechuu akka qabnu irraa barannee jirra. Sababni isaa magaalaa keessatti oomisha bal'aa oomishuun akka danda'amu hojiidhuma gammaa hojjenneenuu waa baay'ee arginee jirra. Kanaan dura oomishaaleen misooma beeladaa baay'een baadiyyaa irraatii gara magaalaa dhufa ture. Amma magaalaa irraatii gara baadiyyaa deemuullee wanti eegalee jira. Hanqaaquu yoo fudhattee ibin aannan illee magaalaa keessatti baay'inaan oomishamuu bakka itti eegalee jira. Garuu uummata fayyadamu wajjin yoo wal bira qabdee ilaaltu gabaa irratti ammallee hanqinni oomishaa baay'eetu jira. Hanqinni oomishaa kun gabaa guddaadha. Carraa hojii bal'aallee uumuudhaaf hin gargaara. So magaalaattis ta'u baadiyyaa irratti hanqina oomishaa jiru kana guutuun kan danda'amu carraa hojii bal'inaan uumnee namni hojjetu yoo baay'inaan oomishe qofa jechuudha. Inni sun infleeshinii yookaan immoo qaala'insa jireenyaallee tasgabbeessuu keessatti gaheen taphata. Dinagdee biyyaa guddisuu keessatti illee gahee qaba. Carraa hojiis baay'inaan namoota hojii barbaadaniif uumuu waan danda'uuf magaalaa irratti dargaggeessi keenya dubartoonni hojii barbaaddoonni namoonni hojiis qaban madda galii dabalataa argachuun barbaachisaa waan ta'eef namni keenya baay'een hiyyummaa keessa waan jiruuf ammallee hojiillee haa qabaatu malee galiin isaa xiqqaa waan ta'eef
hojii uummatee oomisha guddisee dinagdee biyyaas ofiis utubuun barbaachisaa waan ta'uuf magaalaa irratti hojiin kilaasteraan oomishuu eegalame kun ispeeshaalii bal'atee itti deemuu qaba. Kilaastera oomishuu qofa osoo hin taane mana ofiitti illee namni waanuma qabu irratti qabeenya qabu irratti baay'inaan oomisha keessa galee oomishaaf oomishtummaa dabaluun ofiifis namoota biroofis carraa hojii uumuu irratti hojjechuu qaba. Kanaan magaalaa keessatti daldala idilaa'ee seera qabeessa ta'ee hojjetamu osoo hin taane xixiqqaa daandii irratti kiyooskii keessatti namoonni hojjetan kun seera qabeessa ta'anillee deeggarsa mootummaa liqaa ta'uu iddoo hojii ta'uu walitti hidhamiinsa gabaa argatanii akkaataatti intarpiraayiziin gurmaa'anii gara investimentiittis ce'uun qabeenya horataniif biyya jijjiiran hojii eegalle bal'isnee itti deemuu qabna jechuudha.